gurbaan isin irra fiddee manantee sun taguuni kun yoo boodatti buutee isin tun goote namni mara bakun dina lafaa kaa gurbaa dhugaa kai obboleetti akka bakka dhabeet du'aan bakka harkatee jettee obboleetti akka waliin si gaafatan isiin obboleetti akka gootu jaartisiiti. ini amma gootee taa'uun itti jirtu. Tana yaaddawe. Tana dhiisuu. Atummaan nujuttuu taa'uu. Waan ati fi dira qooti jidduu jiddee kana sodaatee akkana gootee taa'uu jirtu. Habarsa. Nujuttuu taa'aa nu taa'uu. Alaabaa Musulmaa itti Ibrahim Buusaati. Asirran jiru. Asirran jiru. Musulmaa jaartii fi ijaarsa bakka feete deemee ati fi obboleessi beekun akka gootu godhi halli isa kana barbaade akkasii midhagee Muhammad obboleessi kiyya amma as taa'ee dachiisaa maa godhu jira malee bakka amma maallaqa jaa beeki waa hunda afaanaa sawaan jechuufi Muhammad mee amma na dhageeffadhu mee afarsaa wayii siima Muhammad bakkaan arrakkadhee arra garaan kun guutuun na dirame akka nama amaliyyaa godhateetitti as dhukkubsadhee taa'u nama tokko kan na bira dhaabbatee bishaan na obaasuun dhabe mataa caalaatirraa fi hin taane akka oflee harkana cafaqee akkasitti itti xiqqaate dhageeffadhu itti xiqqaate jennee harkana cafaqan arra obboleessi kiyya kan gaafaan arrakkadhee nama bishaan na obaasu dhabe as bahuu dhabe kamii ka arra as bahe kun kamii saba kana dhufuu dandeenya obsi gaafas duba eenyu rakkadheetiin asitti heeratuchaa geeshiniin naafide qoonqoo taatu maqaamarraa ijoollee tana naafide mataa zakkoo bichiin na bira dhaabbate. Inni akkama silaa Armaanne bakkaan jiru hin baane. Jaarsela hirtamuwaalee hirte jira bus. Jaarsela hirtamuwaalee hirte jira bus. Alaan jira mana kiyyaana ariyaan na baasee alatti na baase Maamad. Akkaataa inni irratti mana na baasee yoo siimu aara yeroo takkaati jetiin naaf yeroo caalaa wallollaan aaree kutee obboleessa jedha walee kan na ciqu jira jee dhalaani beekta waan hunda qaree waan hin qaree fi waan hin dhiisaddan beeku namoonni beekan dhalaan ogguudhaanii fi aartee warsaanii dhayite waan isiin himtuufi. Waa hunda dubbii dhalaa bes namni hin fuudhu silaa fuudhe akka ogguus boochee mana isaanii dhiigaan obsi akka ogguus aarte sanii obsi narraa buusi dubbii akka ogguus aaree aartee warra keessan dhayiten akka warra keessan ka'ee amma caala naa tumee naa qaxaaqatuun fade silaa akka barsaan ogguusuma fidee caalaas tumee ani aara bahuun fade waanii naasaa'eef waan hin dhiisan beeku akkana na godhee maarree na godhee jeen waan namni naasa'u na guutuu afaanii naasa'e. Aara saniif dubara kaa inni fittee irra jiraa miti. Hof jennaan nama kuttalaa. Waan afuufan gartee qilleensitee mun hanga sorsaa san harkatee tuma inni nifa bareedu. Odoo caalaan na jala caaluu fedhee inni kaa. Gurbaa kana birraa adiisii xiqqaan odeemi. Yeroo sanii yeroo sanii caalaan na dhufu. Akkuma caalaan dhufuttu. Uleen jala yeroo mana yeroo sanii afarsaan irraa buusu dubbii nadheeyne. Akka gootu kun hoosisitti. Fiidiyoo jira Maamad. Fiidiyoo jira ilmaan Oromoo irra deebi'anii sagalee tana fiidiyoo duraatii fi ta'ammaa wal cina laalan. Ani aara sanitti maddes taa'ee bakka tana taa'een booyeetti madde hafarsaan ogguusuma kaya haala bultii keessaa na baasu as dhufee inni wajji waltumi caalaa wajji waltumi isaan lameen inni obboleessa kiyyaassi waltumi sila akkasittiin duboo abdii muree obboleessa kiyya dubbii bultii xiqqaan laaqe inni dhufee boodarraan laaqe maas. Aadawaan biraa fixanii obboleeyyan kiyya lameen dhalaan akka ta'etti biyya namaa deemtee mana jaartii biyya namaa deemii mana jaarinaan jamboo viidiyoo jira inni ni obboleessa kiyya farsaan xiqqaan. Maamad maallaqni inni ni baase ja'uus hin jiru obboleessa kiyya. Deebi'eeti maallaqaan baasee caalaan akka namoota kootitti ani alaabeeti jira guutii yerra caalaa biraa deemeen jira alaan jira obboleessa kiyya kan guutii kiyya keessaa na baase. Isa biraan jira eenyu masuuliyyaa ta'e qaba obboleessa kiyya takka caalaa biraa deemnaan caalaa bira jirannaan dirqama caalaa qaba akkasin namni aboon taatan obboleessa dabarsi jeen yoo nama qabaatte nama siitiif dabarsi jeen akkasin duba caalaan dhaabbatee duboo akka nama tokkooti caalaa itti himee afarsatti himee aboo afarsa obboleettiin ta'e kana heera lubbuu ilmoo namaa garatti jeefte furmaatee garatti koottuudha akka biintala tana qabii jeen obboleettiin tiyya waan akkanaa tana hin gootuu. Jeeti akkasitti duba deebi'ee inni kan jennaan haalubbuu namaatu baaftuuyi anaa gumaa kafalaa maaliif gaafa furmaateen isii akkasi garaa diddirtu san natti himini gaafas maaliif cinaan dhaabbatini saniyoo deemi waan feete wadii anaa siqinaa dhaabbataa feetu lubbuu namaa baaftuuyi anaa gumaa kafalaa.
qabeenya hiyyaaniin kabalaa gumaa ilmoo namaa san lubbuu nama guddaatu baasinaan jebo lubbuun nama xiqqoo guddoon qabu jaartii hamtuu Akkaasi. jaarsi sitti hime obsi afarsaa obboleettiitii jawaan isiin godhee iddoo daamlachuu qabu yeroo saddeetti Mama ibiraan fuudhee mana isaa jira obboleettiin akka jaarsa jalaa baaftee mana keetiin jirattee badii dalagdettee jaarsa sanii obboleettiif yabiree yoo dhiyaatte siin ajjeesa jeen caalaadhaan hayya bareessi jala baay'ee irraa fagaadde namni akka jaarsaa jaartiif nu ta'ani caalaa jaarta naqa bitakka obboleeyyan sitti min tala waan akkanaa dalagu jirti janiin akkasii yaammatee akka nama dhiiraatti itti hime deebi'eetti bahaa lubbuu namaa baasii anaa gumaa kafalaa akkami guyyaa furmaata irratti dirti irraan dubbatinii jeen akkam jeen irraa dubbata caalaan Chidoo waa balleessite. achi dura masuuliyaa kenne furate Furmaatuma sanii fi gaadee faana Aboo dhagaye waan biraa kan waliin dhufee na caba qareechu na caba akkasitti badii isaatii irra cafake kuma kudhan baasee Doora kuma kudhanii. wallaan Isiisa jechuun. an Hayyee. wallaan aarii sanii jechuun dhageesse hamtuu isii jaarsi natti bade na jala dhufee intalta naa galchi naan hin jenne akkam isin jedhutti dhufin jetteeni dhufichaan eeggatte edoo dhufichaan hin eeggatini namaafin si kannaa nama maallaqa akkana deemuun ifin si kannaa jee tanaan duru ol ba'e Nama natti hin dhufinii jedhamee akkamitti jala deemanii jiraachuu maal barbaadan karaa baddee galfadhe inni ana fudhee mana tafarsa. Isii tana ofii deemtee sitti dhufte moo situ dhufee manaa baase. isaan dhufee manaan fuudhee fiidiyoo jira hin kijibiin gaa Dhageeffadhu. fiidiyoo jira kijiba himin Isin lachuu na dhageeffata. faraddu fiidiyoo jira amma jiroo waati isin Dhageeffata. na gaafa jirta ma si gaafa jirta Si gaafa jirta. La ilaaha akka inni Yoo kijibu osoo ati argite osoo ati isii tana asiin baasin yookaan immoo sitti bilbilattee yoo dhufu dhufee harkana qabeena fuudhee na baase manaa dhuftee qabdee baaftee caalan jala dhufuu dide moo akkaan dhufeen ari'ee jala dhufuu dide. fixa dhugaatu bi akkaan kanaan dhufeen ila caalaan nan dhufee bira kanaan yaammatee qonna intala fuudhee inni kun akkoo irratti dhaggee ibsan akkuma si telefoona natti himte ngisee dhufa keemere daroon isaan gubbannaa ta'e obboleetiin Akka bonaa beela jiru na agarra. qabnu goote nurraa fudhaa deemaanii atteetu Aboo obboleettiin naqu jaarsa jiraa bara amma isii tana amma bakka baruu barbaade isatu ari'ee manaa baasee sitti dhuftee sokkitee mana si dhuftee jiin Sokkitee dhufte Abboon sitti dhageeffadhu. dhuftee baram. deemsaa kan dhigaa haqa Ulumaan na gubbaa beenniti intaltu kun gurbaa kaatee ana goote fuudhuuraa deemini wani si jettan ammaatu goomte Ulee wanni sitti haa ba'u ulee sitti ba'i jaartii isaa uta inni waan takka hin godhin inni waan takka hin rakkisin. Maamma Dhuftee yoo sokkitee manaa mana buute, si dhuftee obboleessami waan feetoo taate. caalaan akkam jee Akkasitti dhufayyee ta'uusaa. intala takka obboleeyyan dhufanii manaa fuudhan akkam jee jala dhufan Warna dhageeffadhu waan si telefoona naa jette san akkaan dhufetti harkeetiin inni sarkaan danda'u jee fuudhuun irraa deemu jee ulumaan eegale isinleen obboleettiileen harkaan danda'u bultii waan namni uleessi eegaleen jiru Rakkoo sitti batte. nam tokko kan maal si jette mee telefoona Duuba rakkoo kana isa kana maan gaafatanii sitti dhiiga. an haa Kan intalan qabu intalatan kan nuudhaaf akkana godhatta. Jedhanii cabsaa si dubbata. ati jaartii rigaa qaba Aboo bajalli haa gahi. Aboo faani lossaaf haa waliin safarsaa ussaa Intalli jaartii deetan dorkaa kimee adeenya jaartii deetan dorkaa aboosaan jiidha akkana hin jirin namni nu antara ajaa'iba didde kimee adeenya gurbaa guddaa kana ilma dhiiraa guddaa taa'u Baadde saasan bakka dho'isuu akkam godhuu deemta mee tan didden fiddee taguuga taa'u kan akkam naa ta'uu danda'e Aboo hayyaa kana gidee Ugni taa'u abbaa keekii yaati laala. kutattee nyaachuu deemta gurbaa Siifiin kun kaamtu taltu hin beeyin sii nyaata la siifiin kun. ilaaha illallah amma kun jaarsmaaf ta'a amma meetii jirraa guyyuu mee isa na qore Dhugaatti as akkamitti raaboo isin lama Akkamitti dhugaatii tubaluu deema. isa kana ammoo kaaftadhaan amma tanuma Hafarsaa. ani irra guddaa maallaqa bar dalagattee argatta gurbaan isin irra fiddee manaan teessu kun taguunni kun yoo boodachi buutee isin tun goote namni marafa kun itti lallabaa kaa gurbaa Dhugaa kai. Obboleetti akka Jiraan bakka waliin- dhabeet du'aan bakka harkatee obboleetti akkana jajjabaa. godhanii si gaafatan isiin obata akka gootu jaarsisiiti. inni amma bootee taa'uun itti jirtu Tana ayyaaddaawee. Tana dhiisee Atummaan nu juttuu taa'ee. waan ati fiddi rakkoo ati jidduutti fidde kana sodaatee akkana goote taa'uu ni jirti. Hafarsaa. Nu juttuu kaawwaa nu taa'ee. Musulmaa isii Ibrahim buusaati. Obsi. Musulmaa isii Asirra jiru. Musulmaa isii. Asirra hin jiru. Osoo hin jiru masuulummaa jaartii fi ijaarsa bakka fedhe deemu. Kanaa namni isaa hin deebatu.